qeerroo eeshi qeerroo maali diina jedhee immoo fira qeerroo jechuun dargaggeessa jechuudha miti afaan oromootiin miliyoona ja'a diina godhatte eenyuun bushuu feti eenyuun bushin inumaayyuu immoo emerging generation leegaasii dhaaba kana hundi keenya sin turu abbaan duraa generation isaa fixatee asirraa ba'ee amma achi taa'ee jira lammaanis bor asii ka'ee achi taa'a sis natural uumaa kana geeddaruu hin dandeessu garuu leegaasiin dhaaba kanaa itti laffa'aa turre eenyu kan itti fufsiisuu danda'u dargaggeessa kana lafaa dhufaa jiru leegaasii dhaaba kanaa nu irratti itti laffaane kana fuudhee deemu kana bakkee keessa keessee qaama wahiif laattee eenyu kallee jillee wannoo godhuu danda'u hin danda'amu humni kun humna akka salphaatti ilaallu miti dhiisaa leegaasii keenya kan itti fufsiisu miti immediate danger nu diiguudhaaf nu fuuldura dhaabbatee rasaasa nyaachifamee jiru dhuka'uudhaaf kan qophaa'ee jiru yookiin si ajjeesuudhaaf yookiin si madeessuudhaaf rasaasa wannoo nyaachifamee jiru kan akkamittiin deebisnee humna misoomaa